Kam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Firiidam Miidiyaa dambalii hunduu uummataa nageenya keenya kabajaa bakkuma jirtan sinaatoo jedhaa wata bakkiisoo 2026 hawduu guyyaa irratti qilleeffanni kan isin biraan kennu ta'aatii jalqaba irratti hanga footoduu. Gamtaan Awurooppaa barnoota yaala beeyladaa fi dandeettii dandamannaa jijjiirama qilleensaa irratti tumsa bal'isuuf Booranatti qorataa jira. Biliyeenarri duraanii Chaayinaa USA'tti waggaa 30 adabame. Pireezidaant Tiraamp ergamaa olaanaa gara Kaataritti erganii tarsiimoo kuusaa boba'aa irratti gadi bu'iinsi mul'ate. Kanneen godaantota irratti mormii dhageessan of eeggannoo akka godhan hoogganaan Afrikaa Kibbaa dhaamanii. Ho'i Awurooppaatti mudate du'a namoota 1,300 waliin hidhata akka qabu WHO'n hime. OFM dambalii hunguma uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu hanga walaabuuti amma oduu bal'ina. Gamtaan Awurooppaa barnoota yaala beeyladaa fi dandeettii dandamannaa jijjiirama qilleensaa irratti tumsa bal'isuuf Booranatti qorataa jira. Gamtaan Awurooppaa daawwannaa Booranaa hordofuun barnoota yaala beeyladaa fi dandeettii dandamannaa jijjiirama qilleensaa irratti tumsa bal'isuuf qorataa jira jedhame. Gamtaan Awurooppaa ambaasaaddar gamtichaa Itoophiyaatti argaman Soofii Filoomb Yuunivarsiitii Booranaa fi godina Booranaa naannoo Oromiyaatti daawwannaa waxabajjii 25-26 taasisan hordofuun dhaabbilee Itoophiyaa waliin barnoota yaala beeyladaa gabaa loonii dandeettii dandamannaa jijjiirama qilleensaa fi bulchiinsa qabeenyaa uumamaa irratti tumsa bal'isuuf qorataa akka jiru beeksise. Akka tusni ergama gamtaa Awurooppaa Itoophiyaa ibsetti ambaasaaddar Soofiin kilinika yaala beeyladaa hojiiwwan tajaajila fayyaa loonii hawaasa horsiisee bultootaaf fooyyessuuf kaayeffatanii fi deeggarsa gamtaan Awurooppaa aanaa Elwayyee keessatti ijaarame daawwataniiru. Duuni kun addabaabayii paarkii addaa Booranaa fi Jiddugala Gadaa Booranaa daawwachuun waa'ee qabeenya uumamaa naannichaa carraa misoomaa eekooturizimii fi sirna gadaa uummata Booranaa isa sirna bulchiinsa dhalootaa ta'e irratti ibsa bal'aa argateera. Daawwannaan kun dabalataan barnoota yaala beeyladaa fi qorannoo gabaa loonii dandeettii dandamannaa jijjiirama qilleensaa bulchiinsa qabeenya uumamaa akkasumas tumsa dhaabbilee barnoota olaanoo fi qorannoo Itoophiyaa fi Awurooppaa jidduu jiru irratti marii carraaqqii fuulduraa dabalata. Tuutni ergama gamtaa Awurooppaa daawwannaan kun misoomni walta'iinsaa waraanii fi jireenya dandeettii dandamannaan qabu akka furamu argatuuf gamtichi dhaabbilee fi hawaasa Itoophiyaa waliin hojjechuuf waadaa gale deebisee mirkaneesseera jedhe. Biliyeenarri duraanii Chaayinaa USA'tti waggaa 30 adabame. Gu'eengoon daldalaa sooressa Chaayinaa akka ta'etti yaadamaa ture doolaara biliyoonaan lakkaa'amu waliin dhahee argataa turuu isaatiin Ameerikaatti ganna 30 irratti murame. Gu'eengoon daldala sooressaa Chaayinaa akka ta'etti yaadamaa kan ture doolaara biliyoonaan lakkaa'amu waliin dhahee argataa turuunsaa Ameerikaatti ganna 30 irratti murame. Abbaan qabeenyaa duraanii kun bara 2017 ture Chaayinaa irraa baqatee USA galuun paartii kooministii biyyattii kan qeequu jalqabe kanaanis onlaayinii irratti hordoftoota hedduu horate. Booda garuu namni kun daddabarsa maallaqa seeraan alaa fi qarshii waliin dhahuun himatamee balleessaan irratti murameera. Abbaan murtii Niiwuork Analiizaa Toores namni kun kanneen Chaayinaatti dimokiraasii fiduu fedhan adamsuun qarshii isaanii fudhatee jireenya isaa qananii ittiin jiraataa ture jette. Akka abbaan alangaa jedhutti namni kun bara 2018 hanga bara 2023 gidduutti hordoftoota onlaayinii investimentii kiriptookaraansii waliin hojjetaa turan irraa doolaara biliyoona 1 horateera. Guun maqaa garaagaraa Maayilis Guufii Ho'waan Kiwook jedhaman faan of waamaa kan ture dhaddacha deeggartoonni isaa walitti qabamanitti adabbiin irratti murame. Abbaan alangaa Ameerikaa Shoon S. Baakilii carraa seera qabeessa isaaf kennameen quufuu didee amantii namoonni kaan irraa qaban ganuudhaan fayyadame jedhe. Shoon har'a beekamtii fi qabeenyi seeraan olitti akka siingooni adabbiin kun garsiisee jira. Kanneen of duroomsuuf qarshii maatii fi hiriyyaa waliin gatii isaanii argatu jedhe. Pireezidaant Tiraamp ergamaa olaanaa gara Kaataritti erganii tarsiimoo kuusaa boba'aa irratti gadi bu'iinsi mul'ate. Waayit Haawus akka mirkaneessetti Ameerikaan ergamaa olaanaa gara Dohaa Kaataritti erguun yaadannoo waliigaltee waxabajjii 17 mallattaa'ee itti fufuufi. Waayit Haawus akka mirkaneessetti Ameerikaan ergamaa olaanaa gara Dohaa Kaataritti erguun yaadannoo waliigaltee waxabajjii 17 mallattaa'ee itti fufuufi. Sababni isaas waldhabdeen naannoo dhiyeenya kana mudate waliigaltee kana diiguu sodaachisaa waan jiruuf. Ibsa waajjira Oval irraa kennan Pireezidaant Doonaald Tiraamp walga'iin torban kana barbaachisaa ta'uu fi dhiisuu danda'a jechuun ilaalcha of eeggannoo marii kanaaf qaban kan calaqqisiisudha. Jilli Ameerikaa kun ergama addaa Steeve Witkoff fi gorsaa olaanaa Jared Kushner kan kanaan dura dippiloomaasii bahaa jiddu galeessaa keessatti gahee olaanaa taphataa turaniin durfamaa jira. Ergamni isaanii waldhabdeen dhiyeenya kana uumame bu'uura marii amma jiru akka daandii irraa hin maqne ittisuudha. Gama biraatiin ministeerri Enerjii Ameerikaa kuufamni boba'aa tarsiimoo biyyattii barmeela miliyoona 5.5 dabalataan irrachuu beeksise. Kunis kuufamni kun bara 1983 booda sadarkaa gadi aanaa irra gahe.
Ameerikaan walitti bu'iinsa Iraan waliin uumame walqabatee gabaan boba'aa addunyaa tasgabbeessuuf jecha dhiyeessii boba'aa dabalataa kana gabaaf gadhiisaa jirti. Odeessa ibaatiin Iraan qabeenya isii dhoorgame keessaa doolaarri biliyoona 6 gadhiifamuuf akka jiru ibsite. Iraan qabeenya isii doolaara biliyoona 12 akka hin sochooneef dhoorgame keessaa walakkaa kan ta'u gadhiifamuuf akka jiru pirezidaantiin biyyattii Masuud Pezeshkian dubbatanii. Ameerikaa fi Iraan waraana ji'oota 4 ture dhaabuuf waliigaltee mallatteessan irratti dhimmoota tarreeffame keessaa tokko qabeenya Iraan dhoorgame turedha. Marii hangammaatti taasifamu keessatti Iraan dinagdee isii rakkoo keessa jiruuf boqonnaa argachuuf qabeenyi kun akka gadhiifamuuf cimsite gaafataa turteetti. Sanadni waliigaltee torban 2 dura mallattee akka ibsutti Ameerikaan fandiiwwan dhoorgaman hundi akka gadhiifaman gochuuf itti gaafatamummaa fudhatteetti. Pirezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkian kaleessa qabeenya dhoorgame keessaa harki walakkaa akka gadhiifamuuf jedhu dubbataniiru. Pirezidaantichi qabeenya waliigalaa doolaara biliyoona 12 ta'u Kaatar keessa jiru keessaa doolaarri biliyoona 6 gadhiifamee akka gara biyyattii deebi'u dubbachuu Erna gabaaseera. Qabeenya isaaf gadhiisuufis carraaqqiin akka itti fufu ibsame. Kanneen godaantota irratti mormii dhageessan of eeggannoo akka godhan hoogganaan Afrikaa Kibbaa dhaamanii. Lammiileen godaantota irratti mormii kaasan mormii isaanii karaa doorsisa sodaachisuu fi haleellaa hin dabalanneen akka gochuu qaban pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Ramaphosa dhaamanii. Lammiileen godaantota irratti mormii kaasan mormii isaanii karaa doorsisa sodaachisaa fi haleellaa hin dabalanneen akka gochuu qaban pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Cyril Ramaphosa dhaamanii. Ergaa kana kan dabarsan jala bultii guyyaa godaantonni dokumentii hin qabne biyyattii gadhiisanii akka ba'an murtaa'e dursaniiti. Lammiileen biyyoota Afrikaa adda addaa sodaa hokkora biyyattii keessatti isaa mudachuu maluutiin torbeewwan darban kana keessa biyyattii gadhiisanii bahaa jiru. Lammiin Malaawii dokumentii osoo hin qabanne biyyattii keessa turee fi amma gara biyya isaatti deebi'e akkas jedhe. Biyya kiyyatti deebi'uu kiyya gammachuun qaba, ijoollee kiyya afran dhiisee dhufuun garuu onnee kiyya na cabseera jedhe. Kanneen lammiilee biyyoota biroo irratti mormii kaasan ji'oota darban keessa sochii isaanii ammeessaa dhufuu isaaniitiin pirezidaantiin biyyattii mormitoonni mormii isaanii karaa nagaaf itti gaafatamummaa qabuun akka taasisan irra deddeebiin dhaamaa turanii. Dhimma godaantotaa irratti riifoormii taasisuun murteessaa ta'us kaasan hooggantichi. Lammiileen biyyoota biroo muraasni karaa seera qabeessa ta'een as jiru ni hojjetu, ni baratu, maatii guddisuu, dinagdee keenya keessatti investimentii qabu, gumaacha gaarii qaban jedhanii. Isaan seeraa fi heera mootummaa keenyaatiin eegumsi godhamuufii qaba. Mirgi mormuu fi yaada ofii bilisaan ibsachuu, namoota sodaachisuu, hokkora kaasuuf miidhaa geessisuu hin dabalatu jedhanii. Ragaa mootummaa biyyattii akka agarsiisutti lammiileen biyya biroo miliyoona 3 ta'an karaa seera qabeessa ta'een biyyattii keessa jiraatu. Guyyaan godaantota baasuu osoo hin gahin duratti namoonni hedduun sodaa haleellaa isaaniirra gahuu maluutiin dursanii gara kaampiiwwanitti walitti qabamaa jiru. Bakka mormiin guddaan itti mudate magaalaa Darban keessatti lammiileen alaa keessumaa Malaawii ta'an buqqaafamaa jiru. Dubartoonni hedduun qabeenya isaanii walitti qabatanii otoobisa gara Malaawii deemu eeggachuu irratti argamu. Mormiin farra godaantotaa magaalota Darbaan Johannesburg fi kaan keessatti hiriira ba'uuf kibxatatti heeyyama argataniiru. Aangawoonni biyyattii mormitoonni yeroo mormii dhageessan hokkorri akka hin kaane qindeessitoota kan akeekkachiisan yoo ta'u, hokkorri kun yoo uumame to'achuuf qophii ta'us himaniiru. Poolisiin meeshaalee aadaa miidhaa geessuuf qabatanii ba'uun hin danda'amu jedheera. Kuni ammoo warra gosa Zuluu waliin hin deemu. Gosti kun akka aadaa isaaniitti ulee fi wantoota qara qaban qabatanii deemu. Bakka mormii kanatti sababa kanaan poolisiidhaan walitti bu'u jedhamee sodaatameera. Erga mormii farra godaantotaa bakka kana eegalee hanga ammaatti godaantonni 12,000 ta'an gara biyya isaaniitti deebifamanii. Biyyoonni akka Gaanaa, Malaawii, Moozaambiik, Naayijeeriyaa fi Zimbaabuwee torbeewwan darban keessa lammiilee isaanii karaa xiyyaaraaf otoobisiin baasaa jiru. Aangawoonni Afrikaa Kibbaa lammiilee Naayijeeriyaa 500 caalan kanneen biyyatti akka deebi'an ta'an waraqaa sirrii ta'e akka hin qabne himu. Naayijeeriyaan garuu dhimma kanarratti mormii kaaste. Jibbinsi lammiilee biyyoota alaa xenofoobiyaan Afrikaa Kibbaa keessatti erga waggoota dhiyoo ajandaa ijoo ta'eera. Yeroo hedduus gara hokkora mormiitti cehe. Bara 2008 hokkora mormii lammiilee Afrikaa Kibbaa hin taane irratti ka'een namoonni 60 ajjeefamuun kan yaadatamudha. Ho'i Awurooppaatti mudate du'a namoota 1,300 waliin hidhata akka qabu WHO'n hime. Du'a namoota 1,300 ol guyyoota muraasa dura uumameef dambaliin ho'a cimaa ardii Awurooppaa mudate sababa akka ta'e dhaabbanni fayyaa addunyaa beeksise. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira ga'u peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube channel keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qabannee kanneen turanii waan nu daawwattaniif galatooma. Du'a namoota 1,300 ol guyyoota muraasa dura uumameef dambalii ho'a cimaa ardii Awurooppaa mudate sababa akka ta'e dhaabbanni fayyaa addunyaa beeksise. Ho'i bonaa waqtii isaa dursee biyyoota Awurooppaa keessatti mul'ate ho'a kanaan dura ture caalaa kan hammaateedha jedhame. Ho'i dilbatarraa qabee guutuu ardichaa keessatti galmaa'ee riikardii kan cabse yommuu ta'u, biyyoonni akka Jarmanii, Poolaandii fi Cheek Rippaabilik kanneen ho'i olaanaa keessatti galmaa'e keessatti argamu. Dambaliin ho'aa kun gara biyyoota ba'a Awurooppaatti babal'ataa akka jirus himameera.
Daareektarri dhaabbata fayyaa addunyaa kan ta'an Dr. Tedros Adhanom ol ka'uun lakkoofsa du'aa waxabajjii 21 eegalee mul'ate olaanaa Awurooppaa mudateen hidhata qaba jechuun toora miidiyaa hawaasaa X isaanii irratti barreesse. Dabalataan dhiibbaan ho'i dhaqqabsiisu callisee ajjeessa jedhamee ta'us garuu akkaataa manneen waajjiraalee fi manneen barnoota Awurooppaa keessaa itti ijaaraman bifa ho'aa kana dandamachuu isaan dandeessisu miti jedhamee. Ministeerri fayyaa Faransaay akka jedhetti arbaa darbeerraa eegalee hanga eegame ol namoonni dabalataan 1,000 lubbuu dhabaniiru. Kanneen osoo hin eegamin lubbuun darbe keessumaa immoo namoonni umriin isaanii waggaa 65 fi isaa ol ta'e ni argamu. Lakkoofsi namoota manuma isaanii keessa osoo jiran lubbuun isaanii darbe 40 akka dabales himame. Dr. Tedros akka jedhanitti akka addunyaatti ardi saffisa olaanaan ho'aa jirtu Awurooppaadha jedhanii. Kana keessaa jiddu galeessaan ho'i addunyaa irratti dabalaa jiru dachaa lamaan dabalaa jira jedhaniiru. Ardii Awurooppaa keessaa namoonni miliyoonaan lakkaa'aman ho'a olaanaa keessa jiraataa akka jiran kan himan Dr. Tedros dhibbaan kan lakkaa'aman du'aniiru manneen barnootaas cufamaniiru jechuun haala jiru ibsaniiru. Jarmanii keessa guyyaa kaleessaa eegalee dambaliin ho'a cimaa kan galmaa'e yoo ta'u kutaa baha biyyattiitti ho'i digirii seentigireedii 41.7 galmaa'eera. Cheek Riippaabilika keessatti ammoo walitti aansuun guyyoota lama ho'i cimaan riikardii cabsee kan mul'ate yommuu ta'u ho'i digirii seentigireedii 41.1 biyyattiitti keessatti galmaa'eera. Poolaandii keessatti mul'ates riikardii kanaan dura biyyattii keessatti galmaa'e kan cabse yoo ta'u magaalaa Sulbaayas jedhamtu keessatti ho'i digirii seentigireedii 40.5 galmaa'eera. Hammaachuu ho'a kanaaf sababni jijjiirama qilleensaa akka ta'e kan himan Dr. Tedros dambaliin ho'aa dhaloota tokko keessatti al tokko uumamaa ture amma waggaa waggaan mul'ataa jira jedhanii. Dhiibbaan jijjiiramni qilleensaa fayyaa irratti qabu dandamachuuf biyyoonni Awurooppaa karoora hojii fayyaa ho'a jiddu galeessaa godhatee hojiirra akka oolchanis hubachiisaniiru. Biyyoonni Awurooppaas rakkoolee fayyaa ho'aan ol qabatee dhufan ittisuuf tarkaanfilee garaagaraa fudhataa kan jiran yommuu ta'u feestivaalii muuziqaa Neezerlaand keessatti adeemsifamuuf tureef Defcon tokko jedhamu haqameera. Faransaay magaalaa Paaris keessatti immoo feestivaalii muuziqaa fi iddoowwan uummanni walitti qabamutti alkoolii dhuguun dhoorgameera. Dambaliin ho'a cimaa kun erga eegalee as Faransaay keessatti namoonni 74 bishaan keessa dhidhimuun lubbuun isaanii darbeera. Namoota lubbuun isaanii darbe keessaa harki caalmaan laggeenii fi haroowwan to'annoon irratti hin taasifamne keessatti lubbuu isaanii akka dhaban ministeerri dhimmoota biyya keessaa Faransaay Laurent Nunez himaniiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira ga'u peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qabannee kanneen turanii waan daawwattaniif galatooma.